akka qaalii fuudhaniiru gasii deebi'ee jaratti isin himni annaasuudhaan himni qabxii ishee kana fiteessee qaba. Dhimma seeraa sana eenyutu duukaa bu'ee hordofaa jira moo maalirraan geessan? Namni hordofne gaafuma sana naasuudhaan qaalii kana kennite ammucaanuma fudhateen jira malee namni hordofee hin jiru. Abbaan manaa kee jira? Abbaa manaa hin qabu. Ijoollee dhuma kanan guddisaara malee. Waliif tani moo? Waliif ne. Adda adda jirtu? Adda adda irraa. Ati kan siraa hojjedheen jira ijoollee kan illee jiraachisa jechaadha. Isinis akkanutti himteetti ayidaalemis anis ati koo kan siraa hojjetti ani kophaa mana keessan oolaa nuun jechaa turte. Manuma walti isheen gatii giidoo qabneera. Manumatti inni ishee deemeera. Ishee manatti dhiistee deemte san booda namichi maqaa inni beektuuni beekamaa? Kamaal Taarikuutiin. Namicha Taarikuu jedhama. Kamaal jedhama. Kamaal Taarikuu jedhama. Kamaal Taarikuu. San booda bitanii amma waan kana kophaa isheen kana booda nama lama moo tokkoon qabate ijoollee. Ani moo? Qalbii maaliidhaan daa'imni waa hagattii tanan jechuudha. Uumaa akkana kana wajjin ciisan ilmi namaa kun. Ara ijoollee keenya rabbii sodaadhaa fedhii yeroo muraasa hojjechaa waan hin taaneedhaan masakkaminaatiin. Waan namni dhugaa rabbii makkamne mee ishee akkana jirtu tana qalbii maaliidhaan wajjin ciisa. Qalbii maaliidhaan waan akkana irra raawwata. Hin jiru yaada ati haraam dalaguun kee hin oolle yaada uummanni kun waan hin jiru. Ka ofirraa si dhoorguullee danda'u kasi jalallee dhiyeessee bahu kasi himateellee dubbateellee afaan qabu maa saniin ittiin deemnisin eegatti deemuun keessanii oole ilmoo hiyyeessaa laaltanii ilmoo hiyyeessaa keessaayyuu nama uumamaadhaa hanqina qabu hiyyummaadhaa hanqina qabu keessa deemtanii irra deemtanii waa akkanarra dalagan qalbii maaliidhaan kana dalagan obboleeyyan dhala manaan qabdanii billaaleeki. Obboleettilee hin qabdu haa ta'ume haadhaan qabdu xayyib way mukarraa baate haadharraa baate barbe dubartii akkanarraa baate bar dubartii akkanaa tanarraa baate barbe miskiina tawaambeen amma isheen sodaa irraa kan kaate ofirraa dubbachuu dadhabda haadhattuu dubbachuu himachuu sodaatte jechuudha. Wanni akkana baadiyaa keessa sirri jira jechuudha. Waa fokkisiisa ijoollee teenya shamarranii ijoollee umri isaanii xiqqoodha ijoollee uuma isaanii nu adda ta'e irratti akka waan namni biraa hin jirre akka dhalaan biraa hin jirre irra deemanii waan tan irra dalagan maaliif isin fakkaate barbe nu himatteellee namni si dhaga'u hin jiru ilaalchi namni uumama biyya keenyaa jechuudha ilaalchi namni keenya kennaa rabbii siif kenneef qabu gadi bu'aadha jechuudha. Warra qaama miidhamtoota kanaadha ilaalchi namni keenya qabuuf waan addaati waan hin baramne jechuudha akka addaati ilaalallee akkasuma akka waan namaatti illee ilaalu akka waan namni sun badii wayii qabaateetiin yookiin gabaabbatee yookiin miila dhabee yookiin ija dhabeetiin ilaalama jechuudha. Badiidhaan wal qabsiisanii ilaalan malee kennaa rabbiiti waan kana rabbi kenneef jedhanii hin ilaalan biyya keenya jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mattaqaati viidiyoo kana namni argine hin yaadu. Harka jaaluun keessa argitanii jirtanii akkuma keessan kan arge dhugaa rabbi baay'ee qalbii na cabsa hiiqatan jechuudha. Maaliidhaaf intalli kun jechuudha. Intalli kun mucaan kun ijoollee dhalle umriisii waggaa 19 yaani nama akkasitti waan kanaadhaaf bakka qabuullee miti jechuu barbaadeeti. Inni lammata wanni qalbii nama cabsu mucaan kun uumamaadhaan hanqina uumama yookiin hanqina qaama miidhamtoota keessaa nama tokko jechuudha. Ishee kana gudeedeen ishee kana garaa ulfeesseetiin biraa kuta. Akka waan dhalaa biraan dhabamte. Silaa didiin didimaa warra kaawwanii deemee maa didiin daran. Warra osoo fiigelle silaa ba'uu dadhabu. Miskiina ganda keessa deemanii miskiina ganda keessa qabanii miskiina baadiyaa keessa deemanii waa akkanatti maanguddoota irratti qaama miidhamtoota irratti hiyyeeyyii irratti ummata hiyyeessa yoo harka mootummaa dheedhatte silaafuu yoo namallee kasaste dirqama jechuudha seeraan namoo gaafatti maallaqa kan keessa wajjin deema waan ta'eef miskiina akkanaa kana irra deddeemanii jechuudha miskiina kana jala deddeemanii waan hin taane waan fokkisaa irra daladdi ijoolleen. Ani waliin ajaa'iba jechuudha lamarraa banii dubartii irraa banii jechuudha dubartii irraa waan biraa dalaguun kun akkamitti akka garaa gas jabaatee jechuudha. Tari'atadha namarraa obboleeyyaa wajjin qabaachuu dhabu obboleetti dhala qabaachuu qabu dhabuu dandeetta. Garuu dhalli kan kee boruu maal eeggata osoo carraa ammati ilmoo namaa kanarra akkana dalduu kana boruu sirra ta'e dhala kan keetirra osoo akkanaa kun argame osoo namni dhala kan keetirra waa akkanaa raawwate
Osoonaan obboleettii kan kitirra waa akkana raawwate itti gammaddaati. Ilaalchi qaama miidhamtoota nu qabnu dhugaa rabbii baay'ee waan fokkisaadha. Namni uumaa rabbii sii kenne si madaala subhaanallah. Kennaa rabbii sii kenne kanaadhaan si madaala akka wa'atu fi godhatteetitti. Ati gabaabbannaan maa gabaabbatteedha gaafidha. Ati dheerannaan awuuz billaa kun hagam gaa dheerataadha. Ati gurraachannaan awuuz billaa kun maa akkana gurraachatan. Ati furdannaan kun booyyee maa siin jedhan. Ati qal'annaan illee tunxaana kennaa rabbii sii kenne si madaala jechuudha. Furdannaan illee abadan jecha namaa jalaan baatu. Qal'annaan illee jecha namaa jalaan baatu. Diimannaan is gurraachannaa fungee kaqiyyaa kanas taanaan. Garuu sababa dahoo godhatanii sababa hiyyummaatiin dahoo godhatanii sababa namni sun qaama miidhaman dahoo godhatanii qaama miidhaman miidhuun yakka. Odoo seerri nama gaafatu ta'e jechuudha. Kanaa miti waan lubbuu namaa baasee iyyuu seerri baay'ee hin gaafatu. Biyya keenya sanii baay'ee ulfaataadha. Waa'ee seeraa dubbachuun. Namni biyya keenyatti yoo buluu barbaade yoo jiraachuu barbaade ati xiqqishuma si waa kana qabaadhu. Akka feete jiraatta. Kafeete kasaftee kafeete dhagalchite kafeete dhaabaasta. Gaafatuun sarkan jirre miskiin akka haadha keenya kana ta'e dhalli isiitu addatti daa'ima biraa irraa argachuun hiyyummaa isiin qaansiraa daladdi. Nama jala daladdi. Guyyaadhaan jechuudha. Jireenya biyya keenya jireenya ulfaataa isa waliidhaan. Jireenya osoo ati duute namni akkana gasin xaranne hin jirre jechuun maallaqaaf malee. Jireenya osoo ati fe'amtee akkaayyuu osoo nyaatu takka waatinsi jedhe namni dudda sii akkana dhadheetiin si laafisu hin jiru maallaqa alam malee. Jireenya san keessatti ilmoo isii kunuuyyuu sila. Dhugaa rabbi ilmoo isii kunuuyyuu sila kunuunsa barbaaddi. Ilmoo isii kunuuyyuu sila waa addaatiin waa addaa godhamee fi akkasiin barnoota irraa adda hin cinne akka isiin qaama miidhamaa jetti miirri ishii hin tuqamnetti godhamuu fi qabu ka biraarra dabalan jechuudha. Dhala biraarratti uumaniin. Amma rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbiin bakka ofii kaayee fuudha akka ofii kaayetti fuudhallee amma mucaan kun akkamitti ilmoo kana deessi ana gaafii natti dhugaa rabbi isheen kinoo hagana kana subhaanallah garuu rabbiin danda'aadha kanaa miti kanaa oliitu iyyuu addaan baasa garuu akkanatti ilaaltu akka nama tokkootti dhanamii natti dhagame dhugaa rabbi amma mucaan kun akkamitti dhala argatti waan naan jedhutti akkamitti dhala argatti intalli kun subhaanallah rabbiin garuu giddiin qabu nagaa isiin haa baasu. Dhugaa isillee haa galchu inni dhumaa jechuudha. Akka obboleettii keessanii ta'u akka hangafa keessanii yookiin akka qotuusuu keessanii wanni isinii dhaamu kennaa rabbiitiin nama hin madaalina. Uumaan rabbii siif kennidhaan nama hin madaalin abadan. Dabari ati hadha irra jirtu kuni inni dhumata ka biraattu dhufa. Ka ati hadha quba itti qabdu kuni boru bakkee kan kee kana bu'e ati bakka nama sanii bu'uu dandeetta waan ta'eef uumaa namaatiidhaan barreeffamanis ta'e kolfaanis ta'e wanuma fedhan yoo ta'e wallahi uumaa rabbii keessan galena irraa fagaadha baay'ee wanni waamaadha kanuma siniin jedhaa nagaatti obboleettii keenya dhugaa rabbii haa baasuu fi namni dandeettan karaatti mucaan viidiyoo gadhiise dandeemtanii waan dandeettaniin gargaaru hamilee ta'uun isinirra jira isiniin jedhaa nagaatti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh turtii gaarii